Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Hincinniitti dhalatte. Achiis gara magaalaa Finfinnee naannoo Tullee Ejersaa yookaan Haannaa Maariyaamii jedhamutti suuqii mataa ishee banattee daldalaa jireenya jalqabde. Shamarree Abbabech Araarsaa. TikTokerittiin jaalallee isheetiin ajjeefamte kun naannoo Haannaa Maariyaamitti yeroo suuqii mataa ishee banattee hojjetaa turteetti namoota hedduun jaallatamummaa horattee turte. Namoonni baay'een abbee jechaa gara suuqii ishee dhaqu. Dabalataan karaa miidiyaa hawaasaa TikTokii akkasumas fiilmiiwwan gaggabaaboo hojjechuun beekamtii kan horatte wallabdee ishee fi hiriyaa ishee gidduutti uumameen billaan waraanamtee ajjeefamte. Har'a suuqiin ishees cufamee TikTokiin ishees bakkuma gaaficha isheen keessee dhiiftee deemte jira. Sirni geggeessaa ishees bakka dhaloota ishee fi bakka maatiin ishee jiranitti raawwatameera. Namni jaalallee isheetti jedhame kun yakkicha maaliif raawwate? Akkasumas yeroo ammaa kana hoo maalirratti argama? Seenaa ishee namoota itti dhiyeenyaan beekanii fi hojiiwwan fiilmii gaggabaaboo wal wajjin hojjetan irraa odeeffanneerra bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Namni tokko gaafa dhalatee guddateef baruu karoora baafata. Karoorri eenyuyyuu baafatu karoora waggaa dheeraati. Garuu guyyaa ittii fi sababa ittiin biyya lafaa kanarraa godaannu namni beeku hin jiru. Keessumaa yeroo ammaa kanatti yeroo itti gara jabummaan hammaatetti yeroo itti ajjeechaa fi balaa sukkanneessaa halkan guyyaa qaamota hedduun ijaan nu agarsiisaa oolanitti ajjeechaa namoota irratti raawwatamuu ilaaluu bira darbinee dhagneeffanneerra. Akka waan aadaa ta'eettis naasuu durnaa nu dhiifneerra. Sodaa du'aa fi balaa ciggaa'isaadhaaf qabnus dhiifneerra. Baay'ee nama gaddisiisa. Torban dabarsine kana shamarreen tokko hiriyaa isheetiin haala ciggaa'isaan ajjeefamuun ishee miidiyaa hawaasaarraa naanna'aa ture. Nutis ka'umsa ajjeechaa kana odeeffannoo qulqullaa'ee qindeeffanneerra irra deebiin nu waliin tura. Namoota ajjeechaa fi taatee uumame kana haalaan beeku jedhamanii fi shamarree kana itti dhiyaatan keessaa Waaqaan Boon yookaan maqaa taatoo Raajii Boodanaa jedhuun miidiyaa hawaasaa irratti kan beektan isa tokkodha. Fuula Feesbuukii isaa irrattis akkas jechuudhaan maxxanse. Barreeffama kana imimmaan koo dhangalaasaan barreesse. Abbabech Araarsaa jedhamti. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Hincinniitti dhalatte. Haa ta'u malee garuu sababoota jiruu fi jireenyaa tokko tokkoon gara magaalaa Finfinnee dhufte. Waggoota hedduufis magaalaa Finfinnee naannoo Tullee Ejersaa yookaan Haannaa Maariyaamii jiraatte. Hanga gaafa lubbuun ishee darbeettis safaruma kana turte. Bara 2013 yuunivarsiitii irraa giraajuweet godheen gara magaalaa Finfinnee dhufe. Utoo mana hojii barbaaduu Shibbiruu Magarsaa faana wal barre. Anii fi Shibbiruun erga wal barree booda adeemsa keessa garee aartii Oromoo kan jedhamu hundeessine.
hojii viidiyoo koomedii gaggabaabaa egeree miidiyaa irratti hojjechuus jalqabne. Erga viidiyoo muraasa hojjannee booda dubara keessaa nama dabalachuun dirqama nutti ta'ee jennaan Shibbiruu fi Abbebech karaa waldaa kiristaanaa waan wal beekaniif isheetiin gara hojii kanaatti akka finnu natti hime. Yeroo sana daandii irratti chiipsii fi biskuutii hojjetti turte. Dhagnee ishee faana wal barree hojii koomedii hojjechuuf fedhii qabdaa'oo si faana hojjechuu barbaannaa jedhee itti hime Shibbiruun. Isheenis baay'ee akka fedhii qabduu fi akka nu waliin hojjettu nutti himte. Guyyaa sana ture ani fi Abbebechi kan wal barree bara 2013 gara dhumaa jechuudha jechuun maxxanseera. Itti dabaluunis yeroo sanaa kaasnee sirriitti wal baraa dhufne. Hojiiwwan koomedii gaggabaabaa karaa YouTube fi viidiyoo xixiqqoo karaa TikTok hedduun illee waliin hojjechuu itti fufne. Hammuma waliin hojjechaa deemnu sirriitti wal baraa dhufne. Hammi hiriyyummaa keenyaas dabalaa dhufe. Waldaa tokko keessas waliin waaqeffachaa fi garee worshippii tokko taanee waliin tajaajilaa turre. Hiriyyummaa keessa baanee maatii waliif taane. Akka nama waliin dhalateettis obbolaa garaa waliif taane. Abbebechi baay'ee nama gaariidha. Garaan ishee qulqulluudha. Onneen ishee onnee dhiiraati. Lafa dubaraa qofa miti lafa dhiiraattis ni argamti. Gaafa lolaa eenyuufuu harka hin laattu. Warra dhiiraa dursitee lafa rakkoo fi lafa lolaatti siif qaqqabdi. Abbeen amala namaa kan faana iyyuu daftee waliif galuu qabdi. Tetti maxxannaan guyyaa sanaa kaastee obboleessaa fi obboleettii si godhatti. Milkaa'ina keetti gammaddii akka haadhaatti rakkoo kee otoo ati ittiin himin garaa kee keessatti barti. Baay'ee mucaa karoora qabduu fi kaayyoo guddaa qabdudha. Akka dhiiraatti oliif gadi fiigdee hojii dhuunfaa ishee hojjetti. Ofitti amanamummaa guddaa qabdi. Mucaa baay'ee gara laafettiidha. Garaan ishee qulqulluudha. Akka haadhaa fi abbaattis si gorsiti. Dhugaadha abbeen nama sirriitti ishee beekuuf nama tokko miti. Baay'ee mucaa gaariidha. Akka gaarummaa isheetti abbeef duuti akkasii hin malu ture. Egaa Waaqayyo waan godheef isatu beekaa. Yeroo ammaa kana hanga gaafa duuteetti hojii dhuunfaa ishee itti dadhabdee suuqii mataa ishee daldalaas turte. Erga gaafa isheen boqottee suuqiin ishee cufaatti hafe. Warri dura abbee jechaa dhaqanii irraa waa bitatanii deebi'anis har'aa abbee argachuu hin danda'ani. Abbeen dhiirotaanis ta'ee shamarraniin baay'ee mucaa jaallatamtuu gatii taateef namni hunduu ishee jaallata. Hanga guyyaa duwwaa 7 bara 2017tti yeroo obbolummaa gaarii waliin qabaanne yeroo wal barree kaasnee waggaa 3 oliif hanga waliin turretti guyyaa tokko wal lollees ta'ee walitti jijjiiramnee akkasumas walitti mufannee hin beeknu. Waliin nyaanneerraa waliin dhugneerraa yeroo qoosaa fi taphaa waliin qabanneerraa garuu maal godhaa gaafa guyyaa 7 bara 2017 galgalaa naannoo sa'aatii 1 fi daqiiqaa 40tti odeeffannoon amanuun hin dandeenye na dhaqqabe. Dhugaadha jechuus nan dadhabe. Namoota ishee beekan bira bilbiluu jalqabee hunduu dhugaa ta'uusaas natti himani. Ani garuu hin amanne. Dhumarrattis obboleessa ishee Daraaraa birattan bilbile. Innis Abbebechi boqottee jirti jedhee bilbila cufate. Isas amanuu hin dandeenye. Akkamitti amanuu silaa guyyaa guyyaanan ishee argaa fayyaa guutuu qabdi. Yeroo hundaa kokkolfaa deemti malee nyaara hin guurtu. Nama fayyaa deemaa jiru duutee jirti yoo jedhan akkamitti amanuu. Halkan sana utuu hin rafin buleen yeroo dhiyoo asitti biyya keessaa ba'uuf karoora akka qabdu natti himaa turte. Karoorri ishee sun dhufee na fuuldura dhaabbate. Ani sammuu kootiin abbeen duuteetti jedhee amanuu baadhus garuu isheen duutee jirti. Gaafa guyyaa 7 bara 2017 naannoo sa'aatii 10tti naannoo Jamoo maqaa addaa muuziqaa Safar jedhamutti cuubee yookaan albeedhaan waraanamtee akka duuteen dhaga'e. Namni yakka kana irratti raawwates to'annoo seeraa jala oolee jira. Haadha koo duute jedhee imimmaan koo dhangalaasee boo'ee gadoodus ofirraa baasee boqochuu hin dandeenye. Gaafa guyyaa 8 bara 2017 Reenfa ishee hospitaala Phaawulosii fuunee gara biyya dhaloota ishee godina Shawaa Lixaa aanaa Dirreen Cinneetti fuunee deemne. Maatii ishee biraan geenye sirni awwaalchaa ishees biyyuma dhaloota ishee kanatti raawwatame. Hanga biyyoon irra buuyyuu dhaabbadhee ilaaluu hin dandeenye. Dhugumaa isheetu awwaalamaa jira jedheen sammuu koo amansiisuu dadhabe. Ta'us garuu dirqama waan ta'eef wanti godhamu hin jiru. Maatii isheef hiriyoottan isheef dinqisiifattoota isheef jajjabina hawwa. Nuunis guyyaa isaa hin beeknu malee guyyaa tokko inuma duuna.
kan dhaabbatee hafuun jiru garuu akki du'aa wal caalti. Nagaatti abbee koo sichi kolfa kee gorsa kee gara laafummaa kee arguu hin danda'u. Jannata qana'ii boolla kee daadhiin haguutu jechuun odeeffannoo kana fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee namni Abbabicha Araarsaatti dhiyaatu Waaqaamboon jedhamu yookaan maqaa taatoo Raajii Boodanaa jedhamuun beekamu. Namni biraan dhimmicha sirriitti beekus ajjeechaa obboleettii kanaa irratti raawwatame ilaalchisee miidiyaaleen tokko tokko odeeffannoo sobaa maxxansaa jiraachuu isaanii haala kanaan saaxile. Ajjeechaa obboleettii keenya Abbabicha Araarsaa ilaalchisee odeeffannoon miidiyaa hawaasaa kana irratti tamsa'aa jiru hedduun isaa soba. Namuu waanuma itti fakkaatee wal harkaa fuudhee odeessa malee odeeffannoo dhugaa ta'e kan of harkaa qabu muraasa. Gariin akka waan oromummaadhaaf ajjeefamtee wayitti Finfinnee kanatti ilmaan Oromoo adamsanii ajjeefamuun itti fufee jira jedhanii gabaasaa jiru. Kaan immoo akka waan isheen ganda dhalootaan adda baafamtee haleellaan irratti raawwatameetti ijoolleen Wallaggaa miira lubbuun jiraachuu dhabuutti jiru jedhanii odeessuutti jiru. Muraasni immoo dadhabbina mootummaa biyya bulchaa jiru wayii fakkeessanii biyya mootummaan hin jirre biyya abbaan barbaadeetti nama ajjeesee baqatu jedhanii odeessu. Kanneen akka waan haleellaa shamarran irratti xiyyeeffatee fakkeessanii maxxansanis jiru. Waan kana akka armaan gadii kanattan isiniif hima. Dhugaan jirtus kanuma. Ammoo namoota akka maatiitti iddoo isheen itti ajjeefamtee fi reenfa ishee gara biyyaatti gaggeessuu keessatti qaamaan bira turre keessaa ani nama tokko waan hin ta'eef taatee sukkanneessaa kana dhugaasaa amma tokko nan beeka. Jalqaba irratti Abbabichi dhalattuu Wallaggaa miti. Kana yoon jedhu bakka dhaloota isheetii addanatti waamuun barbaachisaa ta'e utuu hin taane akkaataa ittiin namooti gabaasaa jiran dhimma siyaasaatiin wal qabsiisuu barbaadanii akka itti fayyadaman waan hin argeefidha. Dursee kan gabaasee taayimlaayinii Gurshaa Miidiyaa jedhamu tokkodha. Achii booda immoo namoonni TikTok irratti oduu himuun dhageettii qaban tokko tokko kanneen akka Biruuk Niwus fa'aa waanuma hin jirree fi wal hin fakkaanne waan gabaasaniifan dhugaa iddoo dhaloota isheetii himuudhaaf dirqame. Abbeen dhalattuu giddugala Oromiyaa lixa Shaggar mucaa Dirreen Cinni iddoo addaa Gooroo Sirbaa jedhamuuti. Eessas taatu eessaa kan nama gaddisiisu du'a isheeti malee maaliif akka bakka dhalootaa gabaasuun barbaachisee naaf hin galu. Innuu immoo odeeffannoo sobaati. Inni lammataa ammoo waa'ee dhimma siyaasaa fi oromummaa akkasumas haleellaa koorniyaa irratti xiyyeeffateen wal fakkeeffamee odeeffame. Ammoo namni ajjeeses eenyu akka ta'e akka waan hin beekamnee fi miliqee wayiitti gabaafamaa jiruufidha. Kan ajjeesee hiriyaa ishee dhiiraa waggootaaf mana tokko turan ammoo namni kunis battaluma sana rasaasaan rukutamee to'annoo seeraa jala kan gale akka ta'e beekamaadha. Hiriyoota dhiiraaf dubaraa waggootaaf wajjin turanidha. Akkasumallee dhalattoota naannoo tokkooti. Lameenuu Dirree Mancinneeti. Namni kun amma to'annoo seeraa jala jira. Dhimmi isaas dhimma koorniyaa irratti xiyyeeffate miti. Dhimma siyaasaaf oromummaas miti. Dhimma gandaallee of keessaa hin qabu. Kanaafuu waan hin jirre gabaasuu fi hafarsuun barbaachisummaansaa kana maraa gaarii ta'ee natti hin mul'atu. Odeeffannoon sobaa akkanaa dhugaa warraa dhimma siyaasaa fi gandaa akkasumas oromummaatiin ajjeefamaa oolanii shakkii keessaa gara nama galchuutti deema. Waa adda baafatanii odeessuun gaaruma. Abbeen mucaa bareedduu bifaa fi amala qabdudha. Nama kolfaa malee homaa hin beekne xaarrattuu oliif gadi fiiggattee jiraattu gaarii nama ola deemtuu nama marartuu fi gaddisiiftuu kan hireen ishii karaatti hambisee gaariif garraamiin tala Oromoo turte. Egaa duuti hiree waaqaati. Ta'us garuu dhalli namaa bifa kanaan wal ajjeesuun isaa waan hin malledha. Inni biraa adeemsi taatee kana qorachuu fi akkaataa taateen kun itti ta'ee adda baafatanii hordofuu ga'ee maatii fi qorannoo dhimma yakkaati. Abbee koo Rabbi lubbuu kee jannata haa qannaasisu, biyyeen sitti haa salphattu, kan kee kanuma taate nagaatti jechuudhaan daraaraa araarsaa obboleessa ishee fi maatiin biroo hundumtu Waaqayyo Gooftaan jajjabina isiniif haa kennu, jabaadhaa warra keenya jechuun namni hubataan kun maxxanseera. Egaa maatii gaddi kun mudateef jajjabina hawwina.
Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.